Addunyaa dubartiin irra hin jirre hin miidhagu. Dubartiin miidhagsituu jireenyaati. Dubartiin wanta hundaa dandeessi. Dubartoonni ofii isaanii irra darbanii dandeettii namoota biroo kunuunsuu, gara laafina agarsiisuu fi maatii fi hawaasa keessatti walitti dhufeenya cimaa uumuun beekamu. Dubartiin addunyaa kanarratti gama hundaan dhiibbaa uumuu dandeessi. Dameewwan akka saayinsii, ogbarruu, aartii fi teeknooloojii irratti gumaacha guddaa gochuun dandeettii isaanii agarsiisu. Dubartoonni namoota biroo gara jijjiirama gaariitti qajeelchuu fi kakaasuu danda'u. Dubartoonni gahee hooggansaa keessa jiran murtoo, mul'ataa fi dandeettii namootaa walitti fiduu isaaniitiin cimina isaanii yeroo isaan itti agarsiisan ni mul'ata. Nagaa isin gaafachuu hin daganne yoo harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii ganni keenyaati. Egaa cimina dubartii akkasumaan hin kaasne. Dubartiin kutattuu fi jabduu akkasumas gara laafeetti akka taate hojiidhaan kan nutti agarsiistee dubartii dacheen Oromiyaa Oromoof gumaachite akkasumas addunyaatti beekamte Maazar Tereezaa Afrikaati jedhamuun kan beekamtuuf Itoophiyaatti hojii tola ooltummaa hojjetaniin maqaa guddaa kan horatan seenaa Dr. Kabajaa Abbabach Goobanaa isin biraan geenya. Abbabach Goobanaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Giraar Jaarsoo bakka Shabal jedhamtutti akka lakkoofsa Awurooppaatti adoolessa 20 bara 1935 abbaa isaanii obbo Goofee Heeyii fi haadha isaanii aadde Wasanee Badiisee irraa dhalatan. Abbaan isaanii obbo Goofee Heeyii yeroo isaan daa'ima ganna tokko turanitti waraana yeroo Xaaliyaaniin ajjeefamani. Erga abbaan Abbabach du'ee booda haati isaanii aadde Wasanee Birruu maatii abbaa ishee kan ta'an obbo Heeyii Badiisee jechuun akaakayyuu isheetti kennanii isaan harkatti guddatte. Dr. Abbabach Goobanaa erga guddattee umriin ishee 11 guutee booda akka aadaa yeroo sanaatti haati ishee akka isheen heerumtuuf hayyamte. Haa ta'u malee haala gaa'ela humnaan itti fe'amee kana keessaa itti baatu yaadaa turte. Gaaf tokko wayita haati ishee manatti sagantaaf waamanitti carraa kanatti fayyadamuun miliqxee naannoo sanaa baddee haala baay'ee ulfaataa ta'een gara Finfinnee deemte. Gara Finfinnee deemuunis yeroof mana namaa jiraachaa kan turte yeroo ta'u boodarra garuu dhaabbilee daldala dhuunfaa adda addaa keessatti hojjechuu eegalte. Boodarras daldala dhuunfaa ishee gaggeessuu eegalte. Dr. Abbabach Goobanaa bu'aa bayii baay'ee keessa darbuun caamsaa 5 bara 1961 Kabbadee Kostar waliin gaa'ila dhaabbachuun heerumtee waggoota 20 oliif jireenya nagaa jiraatte. Yeroo sanatti jireenya dhuunfaa ishee irra darbitee hawaasummaaf hirmaannaa ishee babal'isuun manneen amantaa daawwachuun abbootiin amantaa dirqama amantii ishee akka ba'an gargaaruuf waadaa galte. Akka waadaa isheetti koree daandii Gisheen Maariyaamii ijaaruuf hundeeffame keessatti gumaacha guddaa akka goote ragaa gumaacha isheef kennamerraa mirkanaa'eera. Haati ijoollee hedduu kun Dr. Abbabach Goobanaa hojiin har'allee akkaan maqaa itti horatan kun kan madde amantaa isaaniirraatii jedhama. Akka lakkoofsa Awurooppaatti
bara 1980 keessa biyya Itoophiyaatti hongeen ammaatee keessattuu naannoo Wallootti namni hedduun beelaan wayita dhumaa turetti haati kun Bataskaana Gishaan Maariyaamii jedhamutti kadhannaaf kan imalan yeroo ta'u balaa yookaan beela kanarraan kan ka'e daa'imman dabalatee namoonni hedduun qeerraa buqqa'uun bakka tokkotti walitti qabamanii arguun miira isaanii jeeqe. Kanarraa kan ka'es daa'imman hedduu abbaa fi haati irraa du'uun qofaa isaanii bakkeerra kan jirantu turani. Dr. Ababachi Gobanaa dubartiin gara laafettiif garraamii taate kun imala amantii isaanii obbaasan yeroo achi deebi'anitti daa'ima haalaan miidhamtee fi haadha duutee cina turte arguun bira darbuu hin dandeenye. Isaanis mucaa argan sana kaasanii dhoksaan baatanii gara manaatti galani. Boodarras guyyaa biraa daa'ima tokko itti dabaluun daa'ima 2 guddisuu kan eegalte yeroo ta'u ammallee daa'imman itti daddabaluudhaan maatiin Ababachi yookaan daa'imman isheen guddistu baay'achuun waggaa tokko keessatti daa'imman 21 geesse. Kanumarraa ka'uun dhaabbata waldaa kunuunsaa fi misooma daa'immanii jedhamu hundeessite. Hojiin tola ooltummaa kun jireenya isaanii marate. Kanaanis gaa'ila ishee yeroo lammaffaaf dhiisuun guutummaan guutuutti hojii kunuunsa daa'immaniitti bobba'uun ijoollee 100,000 lakkaa'aman hanga of danda'anitti kunuunsuu itti fufte. Gocha isaanii kanarraa kan ka'e abbaa warraa ishee dabalatee haati isaanii fayyaa sammuu isaanii irratti gaaffii kaasaa akka turan Dr. Ababachi daawwattoota dhaabbata isaanii daawwachuuf deemaniif yeroo hunda himaa turan. Maatiin koo abbaan warraa koo filannoo xumuraa naa kennan yookaan daa'imman kana yookaan ammoo jireenya kee filadhu naan jedhe jechuun haati kun bara 2010 keessa CNN'tti dubbataniiru. Hojiin eegalame kun barkurnee 4 itti fufuun daa'immaniif qaamolee hawaasaa saaxilamoodha jedhaman 10,000 hedduuf gargaarsa gochuu dhaabbanni isaan hundeessan ni ibsa. Waldaan kunuunsaa fi misooma daa'immanii Dr. Ababachi Gobanaa isaan wayita sanatti hundeessan Itoophiyaa keessatti bakka yookaan da'oo guddifachaa daa'imman abbaa fi haadha hin qabne yookaan yaatimoota isaan jalqabaa keessaatii jedhama. Dhaabbanni isaanii waldaan kunuunsaa fi misooma daa'immanii sagantaawwan hiyyummaa hir'isuu garaagaraatiin namoota miliyoona 1.5 ta'aniif gargaarsa akka isheen taasiftee dhugaanii ba'a. Sagantaa lubbuu baraaroo adda addaatiin daa'imman 100,000 lakkaa'aman bira geessee hanga of danda'uu isaaniitti deeggarsa taasisteetti. Jireenya dubartoota 10,000 lakkaa'amanii fooyyessuun ijoollee isaanii kunuunsitee jirti. Dubartiin jabduun haadha 10,000 jedhamuun beekamtu kun dandeettii dubartootaa ijaaruuf wiirtuuwwan leenjii ogummaa banuun dubartoota harka qalleeyyii 10,000 lakkaa'aman leenjistee hojiif ga'umsa akka qabaatanis taasistee jirti. Buraayyuu fi Finfinnee keessatti manneen barnootaa 2 maqaa waldichaan ijaartee mijeessuun daa'imman galii gadaanaa qabanii fi daa'imman carraa barnootaa hin qabneef barnoota akka argatan taasisteetti. Akkasumas dubartoonni Finfinneef Oromiyaa 10,000 lakkaa'aman tajaajila liqii fi qusannaa akka argatan gargaaraa kan turte yeroo ta'u waggaatti biqiltuu 100,000 ol oomishuuf raabsuun eegumsa naannoo keessatti illee gumaacha olaanaa nama taasisteedha. Hojiilee galii maddisiisuu adda addaa kanneen akka nyaata aadaa, uffata hodhuu, oomisha zayitii nyaataa, hojii harkaa, wantoota akka qamadii, aannan, horii kanneen kana uummata 10,000 lakkaa'amaniif gargaaruun kennaa fi nama turteedha.
Dr. Ababachi Gobanaa bishaan boollaa harkaan qotaman dhugaatiif kan oolan 50 ol uummataaf kan hojjette yeroo ta'u dhaabbilee tola ooltummaa biroo waliin ta'uun ammoo Oromiyaa keessatti manneen barnootaa 27 magaalaa Fiicheetti Instituutii Teeknikaaf Ogummaa ijaaruun akkasumas manneen 350 ijaaruun fayyadamtootaaf kenniteetti. Gama biraatiin ammoo hospitaala addaa da'umsaaf daa'immanii ijaaruun gadadoo daa'immaniif du'a haadholii akka irratu taasistee jirti. Kanneen balaa uumamaaf akkasumas beelaan dararamaniif nyaata jallisii ijaaruun maatii 60,000 lakkaa'amaniif wabii nyaataa taateetti. Yeroo hubannoon biyya keenya keessatti HIV/AIDS irratti daangeffamee turetti gumaacha guddaa taasisuun maatii HIV'n keessatti argame gama meeshaaleen, maallaqaan, kunuunsaan, wallaansaan dandeettii isheen tajaajiluun akkasumas barnoota karoora maatii fi tajaajila fayyaa wal hormaataa kennuun jijjiirama guddaa hawaasa irratti argamsiisaa turteetti. Dr. Ababachi Gobanaa hojii gaarii bara jireenya ishee hojii fakkeenyummaa fi boonsaa hojjetteen dhaabbilee biyyaalessaa fi idil addunyaa adda addaarraa badhaasaaf beekamtii guddaa argatteetti. Akkasumas dhala namaaf fakkeenya ta'uu keessattuu dubartootaaf akkasumallee dhaloota dhufee darbu maraaf dubartiin jabduun kun fakkeenyadha. Hojii tola ooltummaa isaanii kanaaf Dr. Ababachi Gobanaa badhaasawwan hedduu biyya keessaaf biyya alaarraa dhaabbata mootummaaf miti mootummaarraa argataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneerraa badhaasa madaaliyaa fi waraqaa ragaa meerit United Nation Association of Ethiopiaarraa waancaaf waraqaa ragaa waajjira muummee ministeeraa fi bulchiinsa magaalaa Finfinneerraa yeroo adda addaatti badhaasawwan garaagaraa fudhataniiru. Biyyoota akka Ispeen, Afrikaa Kibbaa, Biraaziil, Londanii fi Ameerikaa dabalatee badhaafamaniiru. Kana malees Dr. Ababachi Gobanaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa dooktireetii kabajaa kan argatan hoggaa ta'u waggoota keessatti badhaasota hedduus biyya keessaaf biyya alaarraa argataniiru. Wayita dooktara kabajaa kennuuf Yuunivarsiitiin Jimmaa Ababachi Gobanaa ijoollee ofii isaanii da'an qabaachuu habaatan iyyuu malee maatii 60,000tti lakkaa'amu qabu jedheera. Waggoota 40 dura daa'imman muraasa hongeen miidhaman gargaaruun hojii kan eegale waldaan Dr. Ababachi Gobanaa hundeessite waajjira muummee isaa Finfinneetti argamu dabalatee iddoowwan garaagaraatti hojii gargaarsaa hojjechaa jira. Bulchiinsa magaalaa Finfinnees dhiyeenya kana hospitaala wal'aansa dubartootaa fi daa'immanii maqaa isaaniitiin moggaasee fi tajaajila gosa garaagaraa kennuun eebbisiiseera. Yuunivarsiitiin Salaalee magaalaa Fiicheetti argamu kaampaasii isaa kan ittiin barnoota fayyaa ittiin barsiisu kolleejii fayyaa Ababachi Gobanaa jechuun moggaaseera. Itoophiyaatti baankiiwwan dhuunfaa dubartootaan hundeeffame Innaat baankiin damee isaa magaalaa Finfinnee keessa jiru tokko maqaa dubartii kanaan moggaaseera. Dr. Ababachi Gobanaa hojii gaarii bara jireenya ishee hojii fakkeenyummaaf boonsaa hojjetteen dhaabbilee biyyaalessaa fi idil addunyaa adda addaarraa badhaasaaf beekamtii guddaa argatteetti. Harmeen Itoophiyaatti wiirtuu daa'imman maatii hin qabne yeroo duraaf hundeessan Dr. Ababachi Gobanaa dhukkubsachuun yaalamaa kan turan yeroo ta'u adoolessa 4 bara 2021 haati daa'imman 60,000 addunyaa kanarraa boqotani. Walumaa gala Dr. Ababachi Gobanaa dubartiin cimtuu fi jabduun haadha Afrikaanotaa jedhamuun beekamtu kun waggoota hedduu dura hojiiwwan isheen hojjette hojiiwwan ajaa'ibaa nama boonsan akkasumas Oromoo marti kan ittiin boonu nama hojjeteef dubartootaaf akkasumas dhalootni dhufee darbu
Dooktar Abbabach Goobanaa fakkeenya godhachuun amaloota isheef hojiiwwan ishee gaggaarii akka hojjetan abdii qabna. Dubartiin jabduu taatee argamuuf ofitti amanamummaa qabaachuu, of beekuu, ciminaa fi hanqina ofii hubachuu, itti fufinsaan of fooyyessuu irratti hojjechuu, fedhii fi fayyaa ofiif dursa kennuu, kana malees dubbisuun muuxannoo haaraa dabalachuu, namoota si deeggaran waliin olmaa qabaachuun kan barbaachisu yeroo ta'u, dubartii cimtuu ta'uun ofiif namoota biroofis ta'e dhaloota dhufee darbuuf akka Dooktar Abbabach Goobanaa fakkeenya ta'anii darbuudha. Kanaaf of dammaqsuun, waan kamiyyuu nan danda'a jechuun, of amansiisuun ofirratti hojjechuun dubartoonni keenya seenaa Dooktar Abbabach Goobanaa dhaggeeffattan dandeettii keessan baastanii akka agarsiistan abdii qabna. Daawwattoota keenyaa qophii gannee keenya torban kana seenaa Dooktar Abbabach Goobanaa isin biraan geenyerraa barumsa akka argattan shakkiin qabu. Qopheessuun kan isin biraan gee Andiraartuu Garbaati. Qophiileen waliif TV'tti fufuu daawwadhaa nagaatti. Ganina chama, ganina chama.